السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء هركفوني كم جرت بدن كني كنين channel أفريقيا سمسين جرت بدن. إيجا نجيني كني بكجرتن هندا تسنو كبو. توليجا هردفن كني برنوتا كني كنراتي ولدت ديبني جرا. إيجا برنوتا كني كنرا كيستي. حالا نشيدا أستاذ رايا أبا منجاتي في قرآن الشيخ محمد رشاد عبد الله. هيكا جتور تفسير قرآن الشيخ محمد رشاد عبد الله. أبليكيشنا توكو فرا أقوتي وساني ترجع جودة نتن سكرساي جودة. ergaa yeroo kana siin jedhu jechuudha. Qur'aana Ustaaz Raayyaa Nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaalee appilikeeshina isuma tafsiira Sheek Muhammad Rashaad Abdullee irraa argatan san isumarraa argattu jechuudha. Egaa hordofan jechuudha. Akkamitti akkas argachuu dandeenyatan sigarsaa hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf warra chaanaal Afrikaa Samsiingii hordoftan barnoonni keenyas ta'e chaanaal keenya sabskiraayib godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan laayik godhaa. Hiriyootni keessatti qooda. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa isin jedha. Egaa hordofan jechuudha. Asirratti dhaamsi tokko isiniif qabu jechuudha. Nama barnoota isin fayyadu barsiisu jechuudha. Hunduma isaaniiyyuu sabskiraayib gootanii viidiyoo isaanii jechuudha daawwachuudhaan yoo fayyadamtan gaariidha. Haala saniin barnoota barachuu barbaadan yookiin ammoo hordofuu barbaadan sanarratti hundaa'uudhaan viidiyoo nama sanii hordofaati yookiin ammoo chaanal nama sanii sabskiraayib godhaati hordofaarra baasin jedha. Egaa hordofan jechuudha. Maal gootu appilikeeshinii kana eessa argattu? Google Play Store irraa argattu jechuudha. Aappiin kun maal jedha? Raayyaa Abbaa Maccaa jedha jechuudha. Isa bilbila yookiin ammoo iskiriina moobaayila kiyya irratti quba kiyyaan olii gadi shashachaasaa jiru kana jechuudha. Isa kana gabbuufattu. Erga buufattanii booda maal gootu? Al tokko ofirratti ni cuqaaftu. Erga irratti cuqaaftanii booda hayyama isin barbaachisu kennitanii fi haala kanatti ni seentu yookiin ammoo ni bantu. Erga bantanii ammoo fuula jalqabaa yookiin ammoo iddoo jalqabaaf piroofaayil yookiin ammoo suuraa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irratti argitan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Isa kanarratti dhiifama beeksisa. Beeksisni akkanaa kun yoo isin dhufe maal gootu iddoo X yookiin ammoo mallattoo qubee xaasan jechuudha achirra cuqaasuudhaan gubbatti irraa deebitu jechuudha. Hayyee haala kanatti fuulli kun erga suuraa sanirratti cuqaaftanii booda haala kanatti fuulli kun isiniif banama. Maal jedha? Isa jalqaba irratti akkuma argitan jechuudha. Nuuf ergite rahmataanii jedha jechuudha. Albama tokko keessaa tokko. Kun ammoo tika keetiin har'a geenyedha. 32ffaadha. Sitti baqanne yaa rabbiidha. Nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa 31ffaadha. Kun ammoo isinirra haa jiraatu 29, 28, 27, 26 haala kanatti isiniif kaahanii jiru jechuudha. Appilikeeshinarra isin kallattimaan irratti cuqaaftanii dhageeffachuu ni dandeettu jechuudha. Amma isin dhageessee isin garsa jedhe koopiraayitiin irratti cuqaasa isin dhageessuu hin danda'u jechuudha. Isa kana jechuudha haala kanatti nashiidaalee isaanii hanga tokkorraa hanga 33ffaatti jira jechuudha. Inni biraa jechuudha qur'aana jechuudha. Qur'aana akkuma asirratti argatan jechuudha. Faatihaa qur'aana faatihaa jedha. Isa kanarratti fakkeenyaaf haala kanatti yoo cuqaaftan qur'aana kana dhageeffachuu dandeettu yookiin ammoo hiikaa qur'aana kana barachuu dandeettu jechuudha. Dhiifama beeksisa. Hayyee beeksisoonni akkana yoo isin dhufe duubatti irraa deebitu yookiin ammoo akkuma isin jedhe qubee xaasaniin gubbatti deebitu jechuudha. Hayyee kun qur'aana suuraa faatihaati jedha jechuudha. Asirratti kun hoolii qur'aan jedha. Hoolii qur'aan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda jechuudha. Suuraa faatihaa irraa gad jalqabee yookiin ammoo suuraa alhamduu irraa gad jalqabee jechuudha. Baqaraan itti aansee haala kanatti gara naasii yookiin ammoo suuraa qul a'uudhu birabbin naasiitti gad isin oofaa jechuudha. Yookiin ammoo tartiibaan isiniif fida keessa deemtanii dhageeffachuudhaan yookiin ammoo qur'aana keessan yookiin ammoo qur'aana biraa qabdan ofirratti bantanii hiika isaa akka isaan achirraa hiikan irraa barachuu ni dandeettu isin jedha. Gara biraatiin ammoo siitingiilee isaa keessa deemtanii yookiin ammoo siitingiilee isaa keessa seenuudhaan wanta isin barbaachisu yookiin ammoo wanti isin barbaachisu jiraate asirraa jijjiiruu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ool nashiidaa jedha, artistii jedha, albam jedha, ool nashiidaa jedha, akkasuma jechuudha pileeyiliistii jedha, maay pileeyiliistii jedha, maay muuziq library jedha. Kanneen daawwaloo akkasuma jechuudha wantoota garaagaraa jechuudha. Wantoota garaagaraatu jira. Kanneen hundaa sirriitti
ilaaluudha dandeettu jechuudha yookiin immoo ilaaltanii sirreeffachuu dandeettu jechuudha wanni sirraa isin sirreeffachuu isin barbaachisaa jiraate. Egaa hordoftoota keenya jechuudha waan nama dhibuu miti jechuudha seenuu isaas salphatti seentanii irraa fayyadamuu dandeettu yookiin immoo salphatti seentanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti seenaatii fayyadamaa isin jira yookiin immoo appilikeeshinii kana buufadhaatii irraa baradhaa yookiin immoo itti fayyadamaa.